Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya qophiin teenya arraantanaa akkuma beekamu qophii gola seenaadhaati. Qophiin gola seenaa arraantanaa nama lama irratti fuulleeffatti. Namni lamaan kunis muftii ulamaa'ota biyya keenyaati. Warreen seenaa gurguddoo hawaasa Oromoo keessatti galmeessanii arraas lubbuudhaan jiran. Waamara xumura sagantaa keenyatti nu faana turan afeerraa keenya. Ogeessi teknikaa Abdunaasir Muhammadii fi qopheessaan seenaadhaa Boona Birraadhaati. Jalqaba irratti kan isinii dhiyeessinu Sheek Adam Tuulaadhaati. Maqaan isaanii kan dhaloota Adam Ahmad Ammaarroo Shankoor jedhama. Garuu kan ittiin beekamu Sheek Adam Tuulaadhaa jedhamuudhaan beekama. Oromiyaadhaa aanaa Kombolchaa qumsumaan ona afran qalloo tannooleedhaatti bara 1907 akka lakkoofsa addunyaatti kan dhalatan yoo ta'u ammoo akka lakkoofsa hijiraadhaatti bara 1336tti namni kun dhalatan. Sheek Adam Tuulaadhaa daa'imummaa isaaniitiin waggaa 12tti barnoota diin Islaam barbaaduu fi barachuu eegalan. Sheekan akka Sheek Muhammad Ibrahim, Sheek Aliyyi Al-Arusiidhaatii fi Sheek Muhammad Oborraa, Sheek Sa'id Kombolchaatii fi Sheek Ibrahim Usmaan Ceekaa faarratti kitaabota adda addaa fannii fi baay'ee baratan. Naawii fi manni mantiqaa fiqii fi tafsiira Qur'aana sahiha lamaanuu Qur'aana adda addaa kitaabota barachuudhaan sheekan kanarratti. Sheekni keenya haala kanaan boonaa fi gammoojjii baddaa fi ganna keessa baadiyyaa fi magaalaa keessa barbaada ilmi sheeka tokkorraa gara sheeka biratti osoo dabruu barnoota isaanii waggaa 12 hanga waggaa 37 itti furatan garuu haala gaariin xumuran. Eega barnoota isaanii xumuran boodaas fedhiin isaanii diin Islaam barsiisuu qabanirraa kan ka'e baha Oromiyaadhaa aanaa Dirree Xayyaaratti Araddaa Soqol ganda Addus jedhamtutti majlisa caayaa diin Islaam barsiisuu eegalan. Sheek Adam Tuulaadhaa. Sheeyni keenya eega barsiisuu eegalan jaarraa walakkaa caalaniiti jiran. Sheekni keenya majlisa isaaniirratti baratanii eebbifaman. Akkuma sheeka keenyatti barsiisuu eegalan qofti nama 40 oli. Sheek Adam Tuulaa yeroo ammaan tanaa manguddoon umuriin isaanii ganna 130ti. Sheek Adam Tuulaadhaa ilmi diin Islaam qofa barsiisuudhaan hin beekamu. Warraaqsa qabsoo bilisummaa Oromoo bara 1950 fi 60 keessa nama gahee guddaa gumaachaa turan keessa Sheek Adam Tuulaadhaa nama tokko. Keessumaafuu bara 1970 yeroo Qayroon ganama biyya Adenii fi Siiriyaatti leenjii fudhatanii qabsoo bilisummaa Oromootiif gara biyyaa dhufan. Namni sooressa jaarraa abbaa gadaa magaalaa Awwadaayitti simatan keessa qarayyiin gaafa san jiran keessa Sheek Adam Tuulaadhaa nama tokko. Yeroo kanatti mootummaan Hayila Sillaaseedhaa kan biyya bulchaa jiru. Yeroo kanatti yeroo dhaga'u Sheek Adam Tuulaa qabamanii mana hidhaatti galan. Iddoon isaan itti hidhamanis qalaa dambaatan adaree biyyoodha. Qariyyoo Oromoo meeqaatam calgoote akka layyaa haadha qureetti. Haa ta'uu Sheek Adam Tuulaadhaa nama rabbii isa uume malee hin sodaanne waan ta'eef jeneraalota isa qabee dararuus dubbii sammuu isaa nyaattuu deebisaafi ture. Yoo simannees ilma keenya maal badii qaba lafti irratti simannees lafa teenya. Baardaar dhaynee hin simachiifne. Kanaafuu yakka tokkollee hin qabu. Yakka tokko maletti na hiitan jechuudhaan deebiseesi. Yeroo kanatti Sheek Adam Tuulaadhaa qaruuraa caccabsanii miila qullaa irra oofuudhaan hirpharraa hanga qubbeen faanatti kalloon akka gogaa loonitti irraa ka'uudhaan akkuma maymaasa Oromoo keessatti jedhan guyyaa malee hin du'anii odoo
gochisu khanneessa Sheikh Adam Tuulaa irratti raawwatame kan silaa namni du'u ta'e isaatu du'a. Turtii waggaa 3 mana hidhaa keessa turanis dararaan adda addaa irra geessullee Sheikh Adam Tuulaa nama abdii muratee miti. Keessumaafuu jaarmaya baandii afran qalloo keessattis nama gahee guddaa gumaachaa ture yoo tahanis bara 1980moota keessa hogganoota biyyattii qabsaa'ota bilisummaa Oromoo jaarraa abbaa gadaatiin hogganaman naannoo bisha diimoo fi gaara mul'ataa sulula gobeellee dhagaa gaachanatti warreen dhaqanii simatanis haala qabsoo biyyaa fi hawaasummaa waliin tajaajilan irratti waliin mari'atanii yoo xumuran yoo ta'us Sheikh Adam Tuulaa diin Islaam barsiisuudhaa fi qabsoo sabaatiis hanga guyyaa har'aatti takkaa if duuban deebine. Gaafa mootummaan naannoo Somaalee ta'an Abdii Illeedhaan hogganamtu weerara naannoo Cinassanii fi akkasumatti Baabbilee fi naannoo kanatti uummata Oromoo weeraranis nuti biyyaaf qabsooyne malee biyyaatti hin qabsooyne jechuudhaan deebisaa godhan jeneraalota Tikreedhaatiif. Walumaa galatti seenaan Sheikh Adam Tuulaadha kana fakkaatti. Daawwattoota hordoftoota keenya seenaa gabaabduu tan Sheikh Adam Tuulaa tana asumarratti xumurra. Amma kan isinii dhiyeessinu garuu seenaa waahila isaati. Namni kunis seenuma wal fakkaattu takka Sheikh Adam Tuulaa galmeessee qaba. Maqaan isaanii kan dhaloota Sheikh Ahmad Usman Muhammad jechuudhaan beekama. Garuu hawaasa keessatti Sheikh Ahmad Watariin beekama. Bukhaarii zamanaa jechuudhaan yoo yaamamu aalimni muhadiisaa fi muhaadirisa muftiin biyya teenya Sheikh Ahmad Watar eega Xaaliyaan biyya teenya seente waggaa 3 booda bara 1936 konyaa gaara mul'ataa ona Kudalameen ala magaalaa Wataritti yoo dhalatan yoo ta'u Sheikh Ahmad Watar akkuma aadaa ulamaa biyya teenyatti daa'imummaa isaatiin barnoota diin Islaam barbaaduu eegalan. Sheikh Ahmad Watar bonaa fi ganna keessa baadiyyaa fi magaalaa baddaa fi gammoojjii keessa barbaada ilmiif sheeka tokkorraa gara sheeka biraatti odoo dabruu rakkina hedduu arge. Mudannoo hedduudhaatis mudatan. Yeroo sanitti wanni ibsatan waan hin jirreef guyyaa qoraan barbaaddatanii halkan bobeeffatan. Waan nyaatanis hin qaban tiinii fi hadaamii nyaachaa turan. Kitaaba bitachuun hafu argachuunuu jabduudha. Isaanis kitaaba tokko irratti nama hedduudhaan barachaa turan. Yeroo garii foon lafee irraa dhumetti barreeffachaa fi gogaa qaama isaanirratti barreeffachaa turan. Eega yeroo dheertuu dabarsan ilmi keessatti dabarsan booda ilmi isaanii haala gaarii yoo xumuranillee yoo ta'u godina Harargee bahaa aanaa Qarsaa keessatti majlisa caayaa diin Islaam barsiisuu eegalan Sheikh Ahmad Watar. Kitaabota Islaamaa fannii fi dikmantarii akkasumatti hedduu barreessuudhaatti argaman. Yeroo fiqii barsiisanii fi nahawii barsiisan dhugumatti namni kun waa Oromoo miti jechuu dandeessa. Yeroo fannii fi nahawii sirgarii afaan Arabaatii fi barreessuu fi namni afaan Arabaa uume isa jechuu dandeessa. Hadiisa yoo odeessu beekama alima al-Imam al-Bukhari jechuudhaan dandeessa. Walumaa galatti Sheikh Ahmad Watar beekan hundinuu isaan ajaa'ibuudhaan maqaa Bukhari zaman jechuudhaan itti moggaasan. Abbaan ulamaa muftii biyya teenyaa Sheikh Adam Tuulaa maalummaa Watar yoo ibsan akkanatti jedhan. Sheikh Ahmad Watar narrattis baratanii ilmi fixan garuu deebi'aniiti na caalan jechuudhaan qooda kaayanii fi Rabbiin umurii isaanii haa dheeressu jazaa isaanii jannatul firdawsiin Rabbiin haa kennuufi jecha Sheikh Ahmad Wataris qabsoo eenyummaa sabaa keessatti nama gahee guddaa gumaachaa turan keessaas nama tokko. Hanga har'attis hawaasa isaanii diin Islaam barsiisuudhaa fi qabsoo sabaa keessattis tajaajilaa jiran. Yeroo kanatti Sheikh Ahmad Watar manguddoo ganna 82 ol dabraniiti jiran. Dadhabee dulloomees hin jenne guyyaa tokkollee afaanii baafatee hin dubbanne. Biyya diin Islaam barsiisuudhaa fi qabsoo sabaa keessattis qooda bahaa jiran. Akkuma kaleessa bara 1960mootaa fi 70moota keessa
hogganoota qabsoo bilisummaa Oromoo gargaaruu fi irraa qooda fudhachuu keessatti argamanis Sheek Adam Tuulaa hanga arraatti keessaa bahee hin beeku qabsoo sabaatii fi diin Islaam barsiisuu keessatti maalummaa seenaa sheekan keenyaatiif seenaa Sheek Ahmad Watar yoo barachuu feetan Ithaafi Alqaarii Abi Asnaadi Ahmad Al-Watar jechuudhaan barreessitanii intarneetaa fi marsaa Google irrattis argachuu dandeessan. Daawwattoota hordoftoota keenya qophii seenaa tana kan isinii dhiyeesse Amboonaa Birraadhaati. Ogeessini teknikaa kan nu waliin jiru Abdunaasir Muhammad waliin ta'uudhaan seenaa gootota lamaan kana isin biraan geenyeeti jirra. Nagayatti isinin jenneeti gargar baana. Nama torbaanuu nu haa taasisu horaa bulaan isinin jenna. Nagayatti.